Gila gitu. Adeeta ideenyaa atamuun ta'e nagaa keettanii. Akkasuma hin odeessu ittiin qabamina oduu jaallatamu jechuun akkam nagaa hordoftoota dhaggeeffattoota keenya sabskiraayibii 15 dhaggeeffattoota hordoftoota hankoo ture. Qabameera kumaaf malee waa biraaf miti. Namoonni baay'een keessaan dhuftanii waan taasaa jirtantu jira. Kana irratti daa'ima isinitti argisiise waa biraaf miti. Dhugaa rakkoon qabu eenyurraa akka liqeeffate sinii gala Liqiin fudhatee galee liqii biyyuma liqeeffata. sinii liqeeffate. Waan politikaa nakkii kana natti hin tolan yuutuubii koo gubuun barbaadu. Poolitikaa keessaa nu baasan maa. Politikaa dhimma jaalala irratti taphanna jechuu barbaade. Maareegaa dhaggeeffattoota hordoftoota keenya. Suuraa feesbuukii keenya irratti eegaa qophii babbareedoo baay'ee isaa qabannee dhiyaanna. Ammaaf ishee makanaan dhiqoote bu'aa yoo kolfu daddabartanii bu'aa. Maal ta'e kun feesbuukii maqaan hin balleesse karaa yuutuubii keenya jechuu barbaade. Toora tiwiitarii yeroo jedhu yuutuubii keenya jechuu barbaade malee waa biraas miti na hubattus. Oromoon kun badaa beektaa sooshaal miidiyaa kana feesbuukii irratti malee ofiin gootatu gara yuutuubiitti dhufne yeroo nuyi qeerroon eegaa ammasitti. Walfoo baay'ee Bye bye. baay'ee.